baga ittiin si gahe kanuma irratti dhumaa hin jiraatutti fufee jedhee kan sitti raaje waltajjiin du'aa kufee rakkina akka jirmaa guyyaa hadhaa wal makee bara fooniif lubbuun kee jiruuf du'arraan kaake hundumti saayyuu darbee baga taate namarraa moofaan gaddaa ciccitee jireenya argatte carraa utuma siin jedhanii Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota seenaa nagaa fi jaalalli waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa ta'u jecha ani seenan keessan bishbisheen keessan qalloon keessan ayyaana fataa biraq jedhee dabarse isinirree akkamiin akka dabarsitan akka nagaan akka dabarsitan abdii qaba ilaa kalaala seenan daabboon jira keenettoon jira farsoon jira daadhiin jira dammii jira wanti dhabameen jiru ilaaltani akkuma ilaala jirtan kana wantoonni adda addaa ni jiru Mashallah jedha ka ayyaana gaarii anjaalala kan tokkummaan nuufaa ta'u baga guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaa dhangeessan ayyaanni kun ka akkuma laala jirtan ana biratti jedhee akka bareedu akka namatti tolu wal makaa dhalala wal makaa daabboo keenettoo farsoo xallaa guutee jira hundumtuu nagaa caalu isiniif haa ta'u hordoftoota seenaa koota nyaata koota dhugaa manni keenya mana nagaa kan jaalala kan gammachuuti koota sinin jedha koota ayyaana orma ayyaana waggaa fi biyya orma ayyaana waggaa fi biyya orma ayyaana waggaa fi biyya orma akkam fakkaata ayyaanni waggaa akkuma dhufetti dabarsuu akkuma namatti dhufetti dabarsuu biyya orma keessatti ayyaana jechuun biyya orma keessatti ni cimu ayyaanas ta'e kaanis ta'e biyya orma kanuma orma waan ta'eef ni cimti kanaaf obboloota koo gaarii fi warroonni biyya ormaa keessa jirtan ayyaanni maal fakkaata keessatti obboloonni koo gwaada namaa keessa jirtan ana biratti kunoo ayyaanni akka har'aa argitan kana shibra raqraqraqi jedhee feetan keenettoo feetan damma feetan daadhii feetan bishaan feetan haala sanaan dabarsine ayyaanni akkuma dhufee darbuun ayyaana fayyaan nagaan jiraannan waan nagaadha biyyi keenya nagaa haa taatu biyyi nagaa taanan ati nagaa taanan gwaada namaa keessatti sammuu kee otoo hin dhiphisiin hojjannaan biyya kee galtee guyyaa tokko ayyaanessuu dandeenya jechuudha kanaafiyyuu obboloota koo biyya ormaa keessa jirtan ayyaanni dhufee darba garuu isin sammuu keessan biizii gootanii gaafa ayyaanni dhufe cinqamuu gaafa kana argitan cinqamuu gaafa akkas ta'e cinqamuu bakka haaluma isinitti dhufeen ruuzii keessanis nyaatanii yaa waggalata koo warroonni murakkoo hamaa keessa jirtanis waaqayyoo keessanitti bochanii haala sanaan guyyaa tokko isiniif darbaa jechuudha keessatti biyya ormaa keessatti wanta hunda namatti dhagaama ijoollee waan hunda namatti dhagaama bakka biyyi ormaa maal jedhee isinitti maa kanaaf garuu waaqayyoon keessan baasa guyyaa tokko obsa godhachuun barbaachisaadha isiniin jetti seenan keessanii obsi nama barbaachisa obsi guddaadha biyya ormaa keessatti na maal isiniin jechuudha faniif seenan keessan akkasitti shibra qirqirqir jettee hoolte ayyaana ishii haaluma gaariidhaan dabarsitee isinirree bakka jirtanitti haala gaariidhaan akkuma jirtanitti nagaadhaan waan nagaadha ayyaanummaa isaa nyaachuusaa dhuguusaa nuti nagaa ta'u waaqayyoon keenya yaadachuu guyyaadhaan waaqayyoo keenya yaadachuudha malee nyaataniif dhuganii miti ayyaan yookiin tolchaniif miti garuu akkuma jirutti waaqayyoo yaadannee yaa rabbi na gargaarii kana keessa na baasii yoo jenne guyyaa tokko ifa argina jechuudha kanaafiyyuu obboloota koo gaarii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u ayyaanni borus deebi'ee dhufa yoo nuti jiraanne waggaa har'as arguu dandeenya waggaa har'aa jechuun guyyaa takka silaa otoo hin beekin deebi'ee dhufa waan ta'eef kanaafiyyuu obboloota koo gaarii seenan keessan haala kanaan shibiree jettee ayyaana dabarsite isinirree bakka jirtanitti nagaa caalu isiniif haa ta'u ayyaanni amma isiniif haa boru isiniif haa hin darba nuti fayyaa jiraannan jechuudha kanaafiyyuu akkuma laaltan keenettoon jira farsoon jira daabboon jira wanti dhabamee jiru seena keessan bira wanti dhabamee jabanaa bichaadha jabanaan akkuma laaltan jabanaa biyya alaatti kawucii maxxaa jabanaan kanaafiyyuu obboloota koo gaarii walumaa galatti maal isiniin jechuudha fanii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u borus laphee keenya keessatti dhalachuun gooftaa dhalachuudhuma kanaafiyyuu isin bakka jirtanitti jabaadhaa amtuun isin hin argin gaariin isin hin darbin baay'ee tokko isin jaalladha baay'ee tokko isin kabaja warroonni seena keessaniif immoo maamila ta'anii maamila ta'uudhaan seena keessan jajjabeeffadhaan amsa koodha
ayyaanni seena biratti akkuma laaltan amma dhumatti ilaala viidiyoo isaa jechuudha akka bareedu. Enna maal isin jechuudha kan ijoollee ofiin cinqina amma ayyaanni dhufu lammii nama yaadattanii amma ayyaanni dhufu qe'ee keessa yaadattanii amma ayyaanni dhufu maatii keessa yaadattanii sammuu keessan hin cinqina biyya ormaa keessatti jechuudha. Ofuma keessan fataa jedha bishaan keessanis dhugaatii waan argattanis nyaadhati bakka ayyaana jedhaati dabarsaa sammuu keessa firii godha. Sammuun firii taanan boru waan guddaarra ga'uu dandeessa. Har'aan kana sammuu keessan cinqinaan garuu waan boru deebitanii hin argattan sammuu keessan. Kanaaf ayyaanni yoo isin nagaa taatan borurree deebitanii ayyaana argattu jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo gaarii ayyaanni deebi'ee dhufa. Garuu isin biyya ormaa keessatti warri biyya ormaa keessa jirtan warri biyya keessa jirtan yaa biyyuma keessa jirtu homaa miti garuu obboloonni biyya ormaa keessa jirta sammuu keessan hin dhiphisinaa. Ammuma ayyaanni dhufee maatii yaaddanii ammuma ayyaanni dhufee jireenya kaleessa dabartan yaaddanii saarra keessa jirtan kana bakka sammuu keessan of dhukkubsina. Ayyaanni dhufaa hin darbaa borus waan baay'ee dabarsine waan ta'eef hundi keenya iyyuu akkasumatti keessa darbina. Kanaaf waan nan fayyaadha fayyaa caalu isiniif haa ta'u isiniin jaaladha isiniin kabaja bakka jirtanitti ammarree ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u seenan keessan shibra jettee hoolte haadha. Naa obboloota koo gaarii fi qashtii seena keessa faana turtii gaarii kootta nyaataa kootta dhugaa waan hunduu guute mana seenaa. Waan hunduu jira mana seenaa kootta nyaataa kootta dhugaa. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u baga geessan baga geenye bakka jirtanitti sammuu keessan eegaa isiniin jetti seenan ayyaana gaarii I love you. Seenaan keessan shibra rek jettee ayyaana ishee haala gaariidhaan dabarsite innaa daabboon keenyattuu faarsoo xallaa minaaminni hundinuu jira. Hordoftoota seenaa haalaaf keessa warri jirtan hundumtu keessatti iyyuu obboloonni koo biyya ormaa keessa jirtan isinitti hin dhaga'amini ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u bakka jirtanitti nama bochisa. Garuu akkuma jirutti ta'ee ayyaanni haalumatti dhufeen haaluma jiruun dabarsu waan ta'eef isinitti hin dhaga'amini obboloota koo keessatti iyyuu biyya ormaa keessa jirtan. Ani seenaan keessanis manuma ormaa keessan jira garuu akkuma natti dhufettan simadhee dabarsa ayyaana jechuudha. Kanaaf obboloota koo gaarii fi gaarii